Addis Miidiyaa Neetwork erga hundaa'ee waggoottan 20 darbaniif oduu qophiilee barsiisoo fi bashannansiisoo hawaasaaf dhiyeessuun gumaacha olaanaa gochaa tureera. EMN afaan Amaariffaa qofaan baroota darbaniif tamsaasaa turuu samma garuu tamsaasa isaa gara afaanota jaatti guddiseera. EMN miidiyaa jaalatamaa fi filatamaa taasisuuf hojiin riiformii garaa garaa gaggeeffamaa jira. Kanuma bu'uura godhachuun hooggantootni Addis Miidiyaa Neetwork waajjira haaraa EBC'n ijaarsisaa jiru daawwataniiru. Hojii raawwachiisaa olaanaan Addis Miidiyaa Neetwork obbo Kaasawun Gonfaa kanaan dura miidiyaalee muuxannoof biyya alaa deemaa akka turan himanii EBC'n seenicha jijjiireera jedhan. Daawwannichaan muuxannoon gaggaariin argamus ibsan. Ethiopia Broadcasting Corporation miidiyaa hangafaa biyyattiiti. Yeroo ammaa kana immoo sadarkaa industirii miidiyaan biyyi kun qabdu irraatii sadarkaa tokko ol dabaluudhaaf hojii gurguddaati kan isaan hojjechaa jiranii. Kana giddu galeessa godhannee daawwannaa kana dhufnee jechuudha. Addis Miidiyaa Neetwork yeroo ammaa kana akkuma jalqaba kaastee jijjiirama keessa kan jiru. Jijjiirama jechuun jijjiirama hunda galeessa. Qabiyyeedhaan jijjiirama fiduu qabna jennee qabiyyee keenya irratti xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jirra. Qabiyyeen qofti immoo gahaati miti. Qabiyyee kanaati uummata bira gahuudhaaf yookaan immoo daawwattootaa fi dhaggeeffattoota kee bira gahuudhaaf teekinooloojiin si barbaachisa. Teekinooloojiin sadarkaa isaa eeggateetu jiraachuun irra jiraata. Galtee guddaa nuuf ta'a jechuudha daawwannaan kun. EMN fi EBC'n hariiroo dhaabbilee lameenii cimsuun dhimmoota adda addaa irratti waloon kan hojjetan ta'uu obbo Kaasawun dubbataniiru. Walitti dhufeenyi keenya Ethiopia Broadcasting Corporation ETV fi Addis Miidiyaa Neetwork magaalaa tokko keessa kan isaan jirani. Teekinooloojiin iddoo kanatti jiru gara kanattis babal'achuu qaba jennee daawwannaa keenya keessattis wantoota baay'ee arginee jirra. Isaan kana gara fuulduraatti hojiidhaan immoo kan agarsiisnu ta'a jechuudha. Tiyaanaan hojii raawwachiisaa olaanaa damee afaanotaa EMN obbo Buzaalem Beenyaa Addis Miidiyaa Neetwork bara 2016tti chaanaalii afaanotaa qofaatti of danda'e akka banu himaniiru. EMN miidiyaa kompleeksii ijaarsisuuf qophii taasisaa jiraachuu ibsuun wantoota miidiyaa kompleeksiin tokko guuttachuu qabu daawwannicharraa hubachuun danda'ameera jedhan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee eeyyamamaa ta'e bakka handhuura magaalaa Finfinnee jedhamuu danda'amutti bakkaa fi gamoo nu kenneetu kan jiru. Gamoo kana egaa haala miidiyaadhaaf ta'utti yookaan immoo miidiyaa kompleeksii akka ta'uudhaaf diizaayiniin hojjetameetu kan jiru. Diizaayinii hojjetame kana keessatti immoo gara hojiitti gara gamoo sana ijaarutti yookaan immoo miidiyaa kompleeksiidhaaf akka ta'utti diizaayin isa ta'e riinooveet gochuu jalqabuu dura wantoota akkasii miidiyaalee amma akka EBC ilaallee kana daawwachuun nu fayyada. Maaliifi bara 2016 chaanaalii dabalata kan afaanota banna jennee yaanneetu kan jirru istiidiyoowwan nu barbaachisan gamoowwan nu barbaachisan maateriaalota nu barbaachisan guutuu keessatti fooyyee kan qabu miidiyaa kompleeksii yookaan immoo gamoo miidiyaa akka magaalaatti akka biyyaatti fooyyee kan qabu hojjechuudhaaf bakkeewwan akkasii hojiiwwan akkas hojjetamaa jiranii fi kan hojjetaman daawwachuun barbaachisaadha jechuudha. Hojii miidiyaa haala fi bakka hojii mijataa barbaada kan jedhan Tiyaanaan hojii raawwachiisaa olaanaa damee televezyiina EMN obbo Salamoon Dibaabaa EMNs waan kana furuuf kan hojjetu ta'uu ibsan. Sammuun gaazexeessaa kireetiiv maayindii yookiin immoo waan tokko kireet godhee hojjechuudhaaf sammuun isaa kan iddoo bashannanaa argachuu qaba. Wanta sammuu isaa bohaarsan arguu qaba. Nyaatallee haala uffannaallee wantoonni hunduu gaazexeessaadhaan wanta mijataatu jiraachuu qaba. Nuti immoo akka Addis Miidiyaa Neetworkitti iddoon amma jirrus iddoo mana nuti keessa jirru iddoo kiraadha. Kanaaf nutis jijjiirama keessa jirra. Nutis karoora gama qabiyyeetii fi bifiyyetiinis karoora baafannee hojjechaa jirra. Karoora san galmaan gahuudhaaf galteewwan asii argannu san irratti dabaluudhaaf iddoo gaarii gaazexeessaa keenyaafis haala hojimaattiifis istuudiyoodhaafis kallattii adda addaatiin haala piroodaakshiniidhaaf namatti tolutti waan gaarii asii arganne kana irratti daballee karoora keenya irratti kan fuulduratti hojjennu ta'a. Hoogganaa itti aanaan koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa obbo Abdurrahmaan Ruubee EBC waajjiraa fi meeshaalee teekinooloojii hangafummaa isaa madaaluun hawaasa bira gahuuf hojjechaa akka jiru himan. Teekinooloojii ammayyaawaa hidhannee hojjechaa jira jechuudha as keessatti. Istuudiyoon oduu all in one jenneeti kan jiru. All in one jechuun wanti hundi istuudiyoo sana keessatti dhumu jechuudha. Achumatti dubbistaa, achumatti edit gootaa, achumatti immoo direct gootaa, achumatti giraafiksiin hojjetama bakkuma tokkotti dhumaa jechuudha. Afaan hojii federaalaa ta'an jedhamanii 5 adda ba'an keessaa afaanota kana sadarkaa isaa eegnee chaanaalitti guddisuuf hojjechaa turre jechuudha. Kana keessaa afaan Oromootiin chaanaalii sa'aatii 24 tamsa'u foormaatiin isaa qoratamee hojjetaan isaa hundi sirraa'ee tamsaasa jalqabee jira jechuudha. Afaan Oromootiin amma sa'aatii 24 tamsaasna jechuudha. EBC'n hojii miidiyaan cinatti mooraa isaa keessatti hojii qonna magaalaa irratti hirmaataa akka jiru obbo Abdurrahmaan ibsaniiru. Afaan qofaan ashaara magariisa jechuun hin barbaachisu. Hojjettee agarsiisuu qabda jechuudha. Afaan qofaan maaddii guutuu jettee haasawuun gaadha miti jechuudha. Amma nuti
loowwan qabna, loowwan gara 20 qabna. Qonni jira, horii horsiisuun jira, kanniisni jira, qurxummiin jira. Kun hundi walitti edamee yoo dhufe giddugalli kun giddugala waa hundaati jennee fudhanna. Isa qofaa miti. Dirreen ispoortii jira, daandiin irra fiigdu jira, jiminaaziyeemiin waan adda addaa jiru. Hojjetaadhaaf haala mijataa as keessatti uumnee waan hojjechuu qabnu sana sammuu gaariidhaan waa'ee kontentii qofa akka yaadan hojjechuutu nurra jira.